Hayyee dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu waan dhaabasaa waaq jiraati. Maldadessa wallarenya duraro nutti marmareetti garangu batengare tiom kana baba nare ararare kubate tontu njirum dakalit garanare kubate konjurum kabani upe koleko shabate wayo leko jata kubena Ishana mamborudat kanga babani teneti kanderan gurdumatu yokumna mamboredat kanormina mambete kallamino kubsatu yasimbiro gotu mariya kanakasatu kutokoro marijira dagefata marefata age katedu pachut men mana malat sera debe kateju mejar sabunelala ela fila me beka dafa debe beka balbaye namarte sena dalora be katena rotabe roko tanu dege je kirana ma balesa tichya jagge kumte tirana mabesa tichya jagge kumte garana mabesa Shimali bajadorat bajatu kaman tane tisu ki shakar gubad balbala kaman tane Ibrahim baratti sana bagan mupanda de tilawan kumbata Arrege taminaul kanab jara halatti tikade garani naru kanab nyatte gablatti kade garani naru kanab nyatte gablatti kanab nyatte gablatti Bisham birat jirabaya kenya yunu wara pachuride enel kani nubra tangara kurra bako jirabaya kenya yunu onda kenya yunu be kachuride ringa jana yogi yashe male alagana mana lambi digobi male nage pata Kuma yaadatamu torboonato darban irreecha asitti ilmaan Oromoo bakka adda addaatti fincila gaggeessaa jiranii kaansaanii gaaffin Oromoo akka hin deebine dhageessisaa kaansaanii immoo waraana bilisummaa Oromoo bakka adda addaa jiranii fi hooggantoota waraana bilisummaa Oromoo deeggaraa sagalee isaanii dhageessisaa irreechaa irratti hirmaachaa turanii otoo ayyaanni irreechaa hin jalqabiin durarraa eegalee aga ayyaanni irreechaa dhumutti immoo tuttuqaan adda addaa waraana bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo wajjin kan wal qabate dargaggoota Oromoo irratti fudhatamaa akka dhufeuma beenna ilmaan Oromoo hedduun sababa kanaan hidhamaniiru haala tattamaa kana keessatti ajajaa waraana bilisummaa Oromoo godina lixaa kan ta'e Jaalmarroo Dirribaa dubbiseen jira. Jaalmarroon ammas akkuma kaleessaatti biyyattii keessatti wanti jijjiirame yeroodha malee sirna miti jedha. Wanti amma adeemaa jiru waan haaraa miti. Yeroo dheeraaf waan gangalatee ukkaanfamee turetu sababa itti futtaafatu danda'u wayiiti argatee futtaafate malee haaraa miti. Osoo sababni wanti kun akka futtaafatu gochuu danda'u tokko hin halatiin durasi qophii ni ture. Sabni yeroo dheeraaf ukkaanfamee ajjeefamee manni irra gubatee mi'aan isaa ooyiruu gubbaa irratti gubatee jalaa ciramee gara hagaffamuutti deemu ture. Kun hundumtiyyuu walitti daddabalamuuni saba gararoorroo hamtuutti seensisee jira waan ta'eef wanti kun yeroo dheeraaf qophiitu itti adeemaa ture. Gara wiixata dhufuu kanaatti qophiin fincila xumura gabrummaa qeerroon keessaan walii dhaamaa turetu jechuudha. Kuni osoo yeroon isaa hin gahin ammoo taateen Finfinneetti Jawaar Mohaammed irratti taasifame suni wanti kun akka inni beekaas ta'ee jechuudha. Kanarraa kaasee wanti haaraan dhalate hin jiru waan sobamee qabsoo bilisummaa Oromoo karaatti doomsee yeroo fi gatajjetu sobni suni amma saaxilamee ifa bahirraa kaasee wanti haaraan ta'e tokkoyyuu hin jiru.
adeemutti jiran. Yeroo haala akkasii keessatti qeerroonis uummanni Oromoos wanti isaan gochuu qaban maal fa'aa eeggachuu qabu, maal fa'aa gochuu qabu? Qeerroon bilisummaa Oromoo yeroo hedduu abidda harka isaatiin qabatamutu jira. Abidda harka isaatiin qabatamu ofii abidda sana qabatee dhiiga dhangalaasaa lafee cabsaadha jira. Kana irratti aktiivistoota, gaazexeessitootaa fi namoota hedduu sooshaal miidiyaa irratti barreessanii hordoftoota baay'ee qabantu qabsoo kana kallattii garaagaraa irra akka isheen deemtu daandii adda addaa akka isheen hordoftu taasisuu irratti shoora taphatan. Namni hundi wal ta'ee galiin qabsoo kanaa inni xumuraa maal ta'uu qaba kan jedhu irratti hojjetutu dhibeetu akkasumas namoonni baay'een hordoftoota hedduu qaban qeerroon kun isaan ilaalee qabsoo keessa jiru. Qabsoon bilisummaa Oromoo goolabamteetti sabni kun bilisa baheera jedhanii dogoggora isaan uumanii rakkoo har'a keessa jirru kanaaf saaxilamni. Qeerroon keenya uummanni bal'aan inni sagalee hedduu hin qabne miidiyaa hin arganne garuu immoo rakkoo adeemtu keessaa sadarkaa duraatti balaa jiru kadhantamaa jiru kuni gara itti deemu bakka gahuu barbaadu gaaffii qabu sanarratti ficheetu xumura gochuudha qaba. Namoonni fedhii adda addaatiin yeroo barbaadanitti gaaffii saba kana akka deebii argatetti dhiyeessu yeroo immoo fedhiin barbaadame tokko hanqatetti fedhii dhuunfaa hanqatetti immoo gaaffii saba Oromoo akka deebii hin argannetti akka nama gamaa gamanatti bullaan bullussoo taphatuutti saba kana oofuutu baay'ate waan ta'eef yeroo bareedee qajeelee waan barbaadu irratti walii gallee gaaffiin saba kanaa deebii hin arganne deebii ka argachuu qabu immoo deebii isaas immoo maal akka ta'e irratti walii gallee waliin deemna ta'ee nama isa qajeelchu jala hiriiree deemu. Yeroo garuu bu'aa siyaasaa bubuutuu xixiqqoo gaaffiilee xixiqqoo irratti qofaa dhiigni akka dhangala'utu barbaadame ta'ee sabni keenya qeerroon keenya kanaaf ulee ta'uu hin qabu. Kakaleessa irraa barachuudha qaba. Hoggansa of keessaati qaba. Ofiitti dhiigutti jira. Waan barbaadu irratti walii galuu qaba. Isa kana hanga argatutti immoo falmii isaa, mormii isaa, qabsoo isaa itti fufuudha qaba. Qabsoon kaleessa burtukaana buufachuuf dhagaan darbatina. Dhagaa ka darbatan burtukaana buufachuuf malee mootummaa buusuuf miti jedhanii warri itti qoosaa turani miidiyaa garaagaraa irratti yeroo gaafataman illee qabsoo kanatti baay'ee bishaan naqaa kan turani har'a abbaa qabsooti nuti kaleessa wareegama baay'ee kaffallee maal jecha saba kanatti qoosuu jiran arras. Gaaffiin barataan kaleessa gaafataa ture warri gaazexeessitoota miidiyaa mootummaan harkaa qaburraanii dabarsaa turani mootummaan kun jiguu hin danda'u warri mana barnootaa keessatti akkana gootan jedhanii warri ibsa kennaa ture har'a immoo miidiyaa masanaanii abbaa bilisummaa akka ta'anii fi qabsoo kan akka mootummaan oppiidiyoon durfamu galmaan gahe tokkotti isaanuma odeessuu jira. Qabsoon kaleessa qeerroon gaggeesse sansaanii akka ta'etti odeessuutti jiranii jechuudha. Kaleessa qabsoo nuti saba bilisoomsinee kana jigsuun dandeessanii akka jechaa turan gaazexeessonni akkasii kun har'a immoo nuti qabsoo kana fide jechuutti jiran. Namni kana dhaabbatee ilaaluu hin dandeenye ofiifu waan barbaadu hin beeku. Namni waan barbaadu beeku immoo bu'aa xixiqqoo tokko hin saadamu. Qeerroon keenya lolli amma irratti adeemaa jiru bifa kamiinuu haa qabu. Wanni inni barbaadu sun gaaffii abbaa biyyaa Oromoo deebii hanga argatutti falmaataa firiirsuu qaba. Lolli kun ammoo kaleessa fi akka inni ta'uu danda'u akeekaa turre. Akeekaa yeroo turretti immoo sabni biraa hidhataa jira, ijaaramaadha jira. Wal dammaqsee, wal ijaaree, wal hidhachiisee qophiitti jira. Sabni dalagiinsarra hin jirre, ijaarsarra hin jirre, of hidhachiisutti hin jirre saba Oromoo qofaadha jechaan ture.
har'a kunoo lolli kun gara lola sanyiitti cehuutti jira. Biyyittii kana keessatti mallattooleen sivil waariin akka ka'uuf jiru agarsiisan hedduutu jira. Kuni gaafa ta'e ammoo saba Oromootu qophii qabu waan ta'eef dhumaatiin guddaan nurratti gahuuf deemuutti jira. Lolli kuni kan inni ta'utti jiru immoo biyyoonni isaanii yookaan sabaaf sablammoonni kaanii kan isaanii mana ofii kaa'ataniitu mana keenya keessatti taphisuun kan inni gaggeeffamaa jiru. Dhagaan darbatamu yoo mataa kee argachuu baate mana keerra qabeenya keerra horii keerra bu'aa jechuun wanti hundi jiru Oromiyaa keessa waan ta'eef kanaafiyyuu naannoo keenya to'achuu nu barbaachisa. Waan gaafataa jiru beekuu nu barbaachisa. Ofii keenya waan barbaannu argachuu irratti wal taanee harka tokkoonii fuulduratti deemuu nu gaafata. Kana gochuudha qabna. Sabni bal'aan bakka jiru hundumaatti walii birmatee kana gaggeessuutu irra jiraata. Kana kan hin jechuu barbaadu. Akkuma atututte qeerroon bilisummaa Oromoo dargaggoonni Oromoo ayyaana irreechaa irrattis bal'inaan kaasanii mormii isaanii dhageessisaa turanii keessumaa mootummaan Abiyyi woboo bakka adda addaatti adamsee sababa wobootiin qabatee uummata fixuu kan jiru kanas mormaa turanii kun kan agarsiisu uummanni Oromoo ammallee gaaffiinsaa akka hin deebineedha. Gaaffiisaa kana isa guddaa sana deebisuuf uummati keessumaa yeroo mormiin akkasii ka'u waan gama waraana bilisummaa Oromootiin dhaamsi kennamu tooftaan hordofamuu qabu maa inni gama keessaniin kan darbu. Uummanni dhugumaan rakkoo keessa jiraachuun irra deddeebi'ee akkuma hime namoota sagalee qaban miidiyaa irratti bahanii mul'achuu danda'an fi namoota akkasiitti immoo warra hidhata qabanii galma tokko keessatti walitti qabanii nama lakkoofsaan baay'ee xiqqaa ta'e saba kana keessatti parsantii tokkollee gahuu hin dandeenye walitti qabanii bilisoomne irraa jechuu sanatu rakkoo kana fide malee sabni inni kaleessa hidhaa ture, ajjeefamaa ture, godaansifamaa ture bakka hedduurratti balaa kana hundumaa keessatti balaa kana jalqabaa ta'ee dhandhamaa ture hundumti isaatu sagalee hin qabuu fi dubbatee hin dhagahamneef malee akka hin bilisoomne warri yeroo sana bilisoomne jechayyuu keessa isaatii akka hin taane beekamaadha. Gaaffiin saba Oromoo deebii akka hin arganne beekamaadha. Hidhamtoota siyaasaa hiiknee kanaaf gaaffii sinii deebisne jalqabumaayyuu hidhamtoonni siyaasaa suni namoota isaan hiikan sanaan hidhamuu hin malleefi ture. Namoota isaan hidhanii sin hiikne jedhan sanatu hidhamuu qaba ture. Rakkoon achitti kan inni nu mudate. Gaaffiin Oromoota osoo hidhamuu hin malle hidhaman sana hiiksisuutii deebii argateera jechuu sanatu dogoggora ture jechuu. Kanaafiyyuu har'as gaaffii saba kanaa gaaffii abbaa biyyummaati, gaaffii mirga dhabuuti, gaaffii aadaati, gaaffii afaaniiti, gaaffii saba guddaa, gaaffii mirga hiree murteeffannaati. Gaaffiin akkasii yeroo ka'u ammoo akkuma atu argaa jirtu waliin ulaalaa jirru gaaffii kanatti deebii kennuu caalaa gara dabarsuutu mul'ata jechuudha. Gaaffii isa dhugaa sanaa waan ittiin haguugan namarratti tarkaanfii fudhachuu yookaan mana namaa gubuu yookaan qabeenya namaa saamuu. Gaaffiin sun gaaffii mirga hiree murteeffannaa sabaa gaafatoo osoo hin taane gaaffii namoota dhuunfaa irratti xiyyeeffate akka fakkaatu gochuu. Kana hundumaa yeroo hedduu warri kana dura tureyyuu yaalee hin milkoofne. Isaanumaan fudhatee itti masaan buuse malee. Warri amma jirus gaaffii sabni kun gaaffii mirgaa gaafataa jiru gadi buusanii gartuu yookaan dhuunfaatti namoota hedduu isa kana gurraachessuu danda'u bobbaasuun kana raawwachuun isaan harkaa ba'a to'achuu hin danda'an. Biyyittii gara diigumsaatti dhaggeessa. Eenyuyyuu kanarraa immoo hin fayyadamu. Kanaafiyyuu gaaffii sabni kun gaafataa jirutti
bishaan hangalaasu gurraachessu osoo hin taane deebbii qixaa itti kennu yoo kun ta'e qofaa nagaan bu'a waan ta'eef kana hangan goonetti immoo eenyuyyuu kasaaraa siyaasaa akkasiirraa namni fayyadamu hin jiru. Qeerroon keenyi kana tiksuu danda'uutu jira. Namoota gaaffii isaa gaaffii kanaan dura masaraa mootummaa keessatti mangaa yookaan tuuta jedhanii nu arrabsanii sana akka hin fakkaanne dhugoonfachuutu irra jiraata. Kana kan ta'uu qabu. Jaalmarroo maaliif qabsoo hidhannootti ciccitan keessaayyuu isin waraanni bilisummaa Oromoo? Waraanni bilisummaa Oromoo kaleessas gaaffii saba Oromoo deebbii sirnaa hin arganne sharafameera. Sharafamuu qofaayyuu miti iddoo hin bu'amne jechuun ichoomina sana qabatee qabsoo kolaafamuuf turte eeggatee tiksee rakkoo guddaa keessatti wareegama guddaa kanfalee waan har'a jiru kanaaf dhaabbateera. Warraaqsi sama kanaa garuu kan qeerroon bilisummaa Oromoo hedduun itti dhiigee gatateetu jira. Amma marsaa biraa fi wareegama biraa nu gaafatee rimaa biraati gaafate. Rimaan kun ammas gatatuuf dhalatuu gidduutti wuxxifatuutti jira jechuudha. Kuni ammoo qeerroo bilisummaa Oromoo harka jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waan itti amane qawweetiin waan gochuu jira. Duulli guddaan isarratti baname namoota hedduutiin ololli guddaan isarratti oofame gargaarsa dhabe itti qoofame kana hundumaa dandamate duula sana ji'a 10 hanga 11 olii fi ofirraa qolatee ofirraa ittisee gara haleellaatti deeme naannoo kaleessa gadhiisifamellee dogoggoroota jaarsummaa faan wal qabatee nutti irraati diigamuu nu mudate hundumaallee deebinee dandamanne lafa kaleessa gadhiisnellee deebinee qabanne waan silaa keessa jirru galmaan gahuufi adeemuu jirra. Qeerroon keenya immoo sana utubuu keessatti gowwoomfamuu hin qabu. Takkaa suufame lama suufamuutu irra hin jiraatu. Boola buudha qabna guduunfaatti gochuudha qabna. Duuti kuni dhaabbachuu hin danda'u bilisummaa hin qabnu taanaan. Tokkoomnee yeroo gadi baanetti diinni maqaa adda addaa kamii nuu kennuu fi tokkummaan keenya waan inni fiduu danda'u waan beekuuf. Harka wal qabannee dhaabbanneerra xumura hanga itti goonutti deebi'uu hin qabnu. Kana dhaamsi waraana bilisummaa Oromoo. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo waan isarraa barbaadamu har'aa miti kaleessarraa kaasee itti jira. Wanti duubatti isa deebisu immoo hin jiru. Kana qeerroo keenyaafis sababallaa har'aa diidatti akka bosonuu adanfamee dhiigni dhangalaafamaa jiruufis kan dhaammannu. Yeroo mootummaa kana keessa jijjiiramni dhufeera jedhame sana keessumaa tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhatee ati baatee ifatti dubbatteen har'a namooti hedduun dubbii gaafa sanaatiin si yaadatu. Ijjannoo sana akka fudhattu maaltu sababa sii ta'e? Ayyee jaalatiyyaa ani kaleessa kan inni ifatti bahee waan kana dubbadhe haqaatu jira. Haqni jiru suni bakkuma jira. Gaaffiitu jira. Gaaffiin jiru suni deebbii tokkoyyuu hin arganne hin tuqamne. Warri kaleessa nu ajjeesaa ture. Warri kaleessa nu hidhaa nu hiisisaa ture. Beeki warra Habashaa nu koloneeffate caalaa warra isaanii ulee godhatanii tolfatan sana. Habashoonni afaan keenyan beekani, aadaa keenyan beekani, dhoksaa fi iccitii keenyan beekani, warruma isaan tolfatani, baatirii godhatanii qabatanii Oromiyaa seenan sanatu sana nu taasise. Warruma kanatu immoo deebi'ee har'a abbaa qabsoo ta'ee qabsoo kana deebisee immoo hallayyaa amma jirtu kana buuse. Kana hunda tilmaamiini waan san dubbadhe malee qabsoo Oromoo yoo dhugumaan galma geesseetti ta'e ani qabsoo kanaaf wareegama umurii kiyya hanga kana gabbare hiriyoota kiyya meeqa itti dhabe jaallan kiyya meeqa waliin caa tokko jala ture waliin fal'aana tokko eelee tokko keessaa soorattee ani hiree argattee hafe isaan hiree dhabanii na biraa gammoojjii meeqa keessatti allaattii nyaatte isa sanatti gufuu ta'uu hin barbaanne gufuu kana ta'uu hin danda'u ana miti namni gufuu qabsoo bilisummaa Oromoo galma geesse ta'u
galman geenyee fi sana dubbadde kaleessa wanti har'a dhufu kuni akka inni dhufuu danda'u nuti yoollee xiqqaate homaa gochuu dadhabne hidhanneellee diida yoo teenye boor rakkoon akka dhufu hin beeka waan ta'eef sanarratti illee dummannaa goona mootummaan kan inni barbaadu sana kanaaf immoo uwwisa ta'a ture sabni keenya kanaaf kan nuti tarkaanfii akkasii dhiisne har'a garuu uummanni keenya kana hubatee jira
jaarsummaan akkasii nutti dhufte jennaan tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhannaa jechuudha. Yoo jaarsummaan dhugaa jiraatte immoo anii fi yookaan sabni Oromoo fi warri saba Oromoo cunqursaa jiru nama nu gidduutti jaarsa ta'uu danda'u lamaan keenya irratti walii galleenidha. Bakka itti walii gallee dubbachuu dandeenyu. Ajandaa gaaffii Oromoo nuti dhiyeessannus. Warri nu cunqursus maal akka nurraa barbaadu dhiyeeffate kana gidduutti jaarsi taa'ee nu araarsuu yoo danda'e jiraate araarama. Kanaaf kana hunda kan goone waan ta'eef warri galee rakkoo kana keessa jirus baabbeera yoo ta'e qabsoo sabaatti deebi'uu ni danda'a. Kalees akka goote bakka akkasitti argamte waan ta'eef har'a qabsoon sin barbaaddu wanna jennuuf hin qabnu nuti yoomiyyuu gara dallanneetu qabsoo sabaa kana ofitti fudhannee gaggeessuu jirra waan ta'eef kana jechuun barbaada warra akkas jedhu hundumaafuu. Haala ammaa kanatti waraana bilisummaa Oromootiif uummanni keenya maal akka godhutu eegama? Ayyee waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo ofitti hirkannaa sabni Oromoo kan kiisiisaa duwwaa godhee gumbiisaa keessaa haree qullaa godhee ilmaansaa hagassee nu gargaaru sanaani kan nuti qabsoo gaggeessuutti jirru gargaarsa tokkollee kan hin qabne ololaa adeluutu gargaaraa paartii akkasiiti nama akkasiiti jedhamtu mul'atee darbeera argameera qabsoo ofitti hirkannoo irra guddaa isaa immoo qabeenyi keenyi dinagdeen keenyi karaa dugda diinaa irra jiru waraana mootummaarraa buufannee duunii hiikkanneetti qabsoo gaggeessuutti jirra. Uummanni keenya biyya keessaa qonnaan bulaan barataan barsiisaan daldalaan deemsa jiruu fi jireenya kamuu keessaa ka walitti daba'ee sabni Oromoo waraana isaa ta'uu ka beeku osoo ijjeefamuu jiru buna danfisee itti baatee akkasitti waraana kana ka jiraachisuuf jiru kanaaf immoo gatii guddaa kafaluutti jira. Qabeenya qofaa osoo hin taane gatii lubbuutti kafaluutti jira. Warri kaanii duulli waraana bilisummaa Oromoo irratti taasifamu akka waan isa hin ilaallanneetti qubanutti qabaa ture quba tokkitti kan itti qabe qubni irraa hafe gara isaati ture. Kanaaf iyyuu waraanni kuni sabaaf sablammiin garii biyya Oromiyaa jedhamtu kana marsee jiru hidhateetu jira. Wal ijaareetu jira. Dhokfateetu jira. Ka ijaarsa hin qabne hidhatee hin jirre saba Oromoo kana. Wal hidhachiisuu malee walirraa hiikuun nuuf hin malle hin taatu. Kunoo amma bakkoota adda addaatti fincilli amma deemaa jiru kuni gara sanyiitti jijjiiramuutti jira. Uummanni Oromoo ammallee akkuma kaleessaa danqaraa dhedheeraa baateetu daandii irra dhaabbata. Sabni biraa garuu qawwee manaa baasuu jalqabee jira. Egaa garaagarummaa isaa asuma irratti ilaaleeti sabni murtii mataasaa haa fudhatu. Warri biyya alaa jiranii bifa adda addaani biyya sana gahani yoo gargaarsa waraana bilisummaa Oromootu barbaadu ta'e karaa itti qabnee maalii jechuu haa dhiisanii mee wal gahee bakka jirurraa wal tumsee doolaara tokko haa kennume. Doolaara tokko kaabchuunoorraa dhiisaatii ka jedhe abiyyi ittiin sinirraa saame amma immoo deebi'eetti sin ajjeesaa jiru mee hoboof kennaame investi nurratti godhaa gootan namne loluutti jirra kaa hin dandeessani qawwee caccabduu baattanii nuun jettan sanayyuu ji'a 10 waliif ittisuutti jirra jechuu taankii si xiyyaaraa miti ka onne ka lolu sammuu ka lolu tooftaa waraanaa qabaachuu ka lolu kaayyoo qabaachuu ka lolu waan du'anii fi beekuu ka lolu damoota nyaachuuf du'uutti hin jirru nuti biyya bilisa baasuuf lubbuu keenya hin qusannu taakkii barbaaddees ta'ee jeettiin barbaadde miitiin barbaadde dirooniin barbaadde yoo jiraate hanguma rasaasa tokkoof jeesuunsa kanaaf sodaa sanaa hin qabnu. Nutti amanuu danda'utu irra jiraata qawwee caccabduu jettee ji'a 10 irraa warri miidiyaa irraa dubbatte ji'a 10 gana guutuu immoo namoonni ati humna guddaa qabu waan kana jijjiiruu danda'u torbee 2 keessatti waraana bilisummaa Oromoo ari'anii galchuu danda'u jette hin taane jechuudha. Kanaaf wanni ati kaleessette dogoggora ta'uu erga hubatte waraana bilisummaa Oromoo irratti investi godhe $1 kaapchuunoo kee irraati ka jedhu. Inni kun waraana bilisummaa Oromoo hidhachiisuu ni danda'a. Anganachi bara baraan boo'icha
barabaraan gadadoo, barabaraan du'a, barabaraan hidhaa, namni walitti kolfaa hafe. Mootummaa barma garaa jijjiiramaa deemu yeroo tokko mallas jetta, achi Hayilamaariyaam jetta, achi Abiyyi jetta, amma immoo yoo dhufe isa tokko jetta. Akkasumatti maqaa namaadha hafuuni eenyu waliin jiraata Oromoon kun nu jechisiisaa nutti illee kofalchiisaa jechuudha. Mootummaa mataa keenya biyya mataa keenya tolfachuu danda'utu nutti jira. Sabni kun yoo barbaade immoo sabaaf sablammoota Itoophiyaa waliin jiraachuuf fedha yoo ta'e saba walqixxummaan hundumaa waliin mirkanaa'ee fi ta'ee yoo sanaan jiraachuu danda'ate sanarraa dhimma hin qabnu nuti. Yoo kanarraa fayyadu sabni Oromoo namoota akka qoraatti adaamii ollaa hagamsaa jiru sana yeroo hundaa bo'aa jiraachuutu irra jiraatu jechuudha. Xumura argachuu qaba. Kanarratti immoo waraanni bilisummaa Oromoo hidhannoo jabeeffatee itti jiru hanga ittisu ittise, hanga lolame, hanga dura dhaabbatu dura dhaabbate. Uummanni Oromoo hanga invest irratti godhe warri diida jiru immoo kanarratti invest haa godhu. Kan mataan si'anii warra akkasiif dabarsuu barbaadu. Qeerroon bakka garaa garaatti kibbaa, lixaa, giddugala bakka adda addaatti wareega guddaa baasaa jiru. Isaan kanaaf illee akka waraana bilisummaa Oromootti tarii waan gadda sitti dhaga'ames yoo jiraate wanti dabarsitu. Lappeenu cabsu daa'ima kichuu ona deemtuu tapha siyaasaa kana keessatti garamitti akka baafullee hin beekne yeroo daandii irratti haftu daa'imni kuftee immoo haati ilmoo irratti kuftee boossu yeroo dhiitantu arguu caalaa wanni nama gaddisiisu hin jiru. Murtii fudhannee hanga ammaa qabsoon kun galman geenye nurraan dhaabbanne nuti ka jennee lubbuu kennuuf qophii taanee hanga ammaa jirrus kanumaaf guddoo nama dhukkuba. Kana hundaaf immoo ka of gahee jiru wadaroo mormatti godhanneetu taa'aa turre sana nutti butuu jalqabanii jechuudha. Kanaaf wadaroon kun mormarra nu jira ammayyuu ofirraa butuudha qabna, ofirraa baasuudha qabna. Kaleessa yeroo inni jeefamee haati reeffarra teessee kaabinoonni oppiidiyoo warra aangootti yaa'an aanguumarra jiru. Miidiyaa keessanii bakka adda addaatti bilbiltanii yoo gaafattanii ani walga'iif iddoo akkasiin jira quban qabu. Ani waan kanarratti BBC kennuu hin danda'u abaluu gaafu akkasitti nutti qoosaa warra ture aangootti deebisneetu bilaachachaani. Kanatu gatii har'aa nu kafalchiisaa jira. Kanatu gadda har'attiin maqqee cabaa jiru kanaan nu ga'e. Namoonni kuni qabsoon gaafa isaan liqimsu qabsoo haa turre akkas gochaa turreedhanii waan babbareedaa afaan mi'eeffatanii dubbatan jennaani meen ilaalla jennee qabsootti kennan. Suuta bakka totolfataa taa'umsa totolfataa har'a kunoo bakkuma kaleessaa sanatti deebi'ani. Namoonni sun yoo har'a bilbilteetii waa gaafatti akkuma kaleessa gaafa qabsoon finiinaa ture itti qoofamee sana ani hin beeku ani walga'ii iddoo akkasiin jira gaaffii keef deebii akkasii keessii kennuu jechuudha. Warra kanatti waraabessatti gogaa fi ani biraan deebi'anii abboleessa kiyya. Kanaafiyyuu warra kana kaasuuma qabna. Wal sodaachuun hin jirtu. Gaaffiin Oromoo gaaffii sirna irratti adeemsifamaa jiru malee gaaffii nam-tokkee miti. Oromoota Oromoo jeessa, Oromoota Oromoo balleessaa jira, Oromoon Oromoo irratti ka'uu jira, Oromoota aangoo harkaa qaba. Latti kuni kijibabdo. Oromootu Oromoo balleessaa jira osoo hin taane sirna habashoonni harka diqaalotaa qabatanii Oromiyaa keessatti diriirfatantu Oromoo balleessuun jira. Warra kana bakkaa kaasnee sabni Oromoo beekaa qabaa, goota qabaa, dinagdees qaba. Beekumsa dinagdee fi gootummaa kana sadan walitti hidhatee biyya bulchachuuf ni danda'a. Kana hundumaatu harkaa qabnu wanni nuti warra kaleessa ulee ta'ee nu dhaane nama ulee sana ittiin nu dhaane biyya isaatti deebisnee ulee sunti immoo hanga har'aa gooftaa kaleessaa sana galchee garbichi inni kaleessaa gooftaa ta'ee nu dhaanuufi hin jiru. Kana walitti himna kana duras dubbachaan ture. Inni amma dhiibbatee dhufe kun waan Jaawaar qofaa dubbateef yookaan Jaawaar akkasin ta'e jedheef waan gadi bahame miti. Yoo Jaawaariif deebiin deebite namni har'a gadi ba'e kun ni deebi'a yoo ta'e rakkoo qabna iyyuu nuti mataanuu nagaan hin qabu jechuudha. Akka nama tokkotti an Jaawaar irraa jibba hin qabu, lola hin qabu.
ilaalcha garaagarummaa siyaasaa irratti qabnu garuu ni qabna. Sun immoo Oromummaa, Oromiyaa, afaan, aadaa, hiree waliin qabnu irratti tokko jechuudha. Waan gargar nu baasu caalaa waan walitti nu fidutu caala waan ta'eef inni ittifamuun ani ittifamu. Kanaaf hin jibbu sana. Garuu isa ittisuu qofaan deebi'uun nurra hin jiraatu. Inni iyyuu ijoolleen hedduun har'a isa ittistu mana hidhaa keessatti gaafa dararamaa hidhamaa haphataa deemu namni isa ittisu akka dhibu barachuudha qaba. Kaleessa Finfinnee keessatti waan hedduu ta'aa ture. Gaaffiin Oromoo deebiin arganne hedduu ta'aa ture. Kana hunduma saba sobaa turree jedhe. Saba sobuun isaa sun garuu wareegama har'aaf sababa ta'uu hubachuu turre. Jiraataan saba lammata sobuu hin qabu. Saba hin sobanii, saba hin lolani. Sobaniif lolaniif injifatan waan ta'eef sabatti deebi'u. Gaaffiin sabaa deebii argachuu akka qabdu kallattii kennu, akeeku. Namni dogoggoruu mala eenyuyyuu immoo nama waan ta'eef ni dogoggora isaarraa nama baratetu immoo beeka. Kanaafi warri gaaffii Oromoo akkaataa kanaan xiqqeessitanii gaaffii saba kanaa gaaffii guddaa waan ta'eef guddisaa gaafadha. Biyya barbaanna biyya gaaffa. Bilisummaa barbaanna walabummaa barbaanna birmadummaa barbaanna kana gaaffa. Yoo kana dhabnellee Itoophiyaa keessatti nagaa taanee jiraachuu fi gaaffii guddaa gaafannirra yoo birmadummaa dhabnellee Itoophiyaa keessatti nagaan jiraachuu ni dandeenya jechuudha. Namni garuu waa xiqqeessee gaafate harka duwwaa dhagala. Harka duwwaa nun galchiinaa Oromoo jechuutti jirra. Kan madhaammadhaani fayyaa ta'e. Yeroo fincilli uummataa akkasitti ka'u kanatti qeerroonis haa ta'u uummati bal'aa keessumaa fincila akkasii keessatti waan isaan of eeggachuu qaban tarsimoof tooftaan isaan ordofuu qaban maa inni? Inni kaanii qeerroon keenya waggoota 5 asitti lolumarra jira. Duutti jira, fincilatti jira. Fincila kana keessatti immoo waan hedduu barate jechuudha. Wanti inni barate qabsoo isaa namoonni gurraachessuu fi yeroo inni gaaffii mirgaa gaafatu gaaffii isaa bifa biraan akka dhiyaatu miidiyaa irratti faabee akka dhiyaatu gochuu fi nama asii inni dhangala'u caalaa bakka tokkootii sunni tokko gubattu afarsuutu jira jechuudha. Qeerroon keenya waan kana keessa waan tureefi akka warqii biyyoo keessaa bahee ibidda keessa darbee qoramee mormarraa yookaan gurrarraa nu bareeduutti akkasitti bareedee baheera qeerroon keenya. Akkasitti qoramee baheera abiddaan. Waan kana ta'eefiyyuu gaaffii isaa gaaffii mirgaa, gaaffii biyyaa, gaaffii seeraa fi heeraa ta'uu beekaa jechuudha. Kana gara dabarsuu fi bifa hannaan bifa gurmaa'anii saba biraa irratti akka duulame fakkeessuun kunneen qeerroo keenya biratti bilchinaan hubatamas beekas itti qoramee arge waan ta'eef qeerroon keenya isa kana eeggachuu danda'uutu itti jira. Wanti Oromiyaa keessa jiru hundumti kaayyuu yoo biyyi kun nagaa argatte Oromoon gaaffii isaaf deebii argate wanti Oromiyaa keessa jiru hunduu kan keenya eessayyuu hin dhabu. Marsee sabni kun isa keessaa hin ba'u kan saatii jechuudha. Bilchinaan ilaallachuutu irra jira isa kana. Sabaaf sablammoonni Oromiyaa keessa jiran hundumti isaanii iyyuu hiree wal fakkaataa Oromoon qabu qabanitti caala. Saboota xiqqoo warri garbuu cunqursaarra goreetiniini gaaffii keenya gara dabarsuuf hojjetu. Warra kanaaf yoo obsa qabna. Garuu sanarra darbanii nutti dhufu yoo ta'e qeerroon keenya ofitti jiruu fi mirga gahaa qabaa jechuudha. Mirga seerri kenneefi an sanarraa hafe qabu sabaaf sablammoota biroo mirga fi gaaffii Oromoon qabu qabanii hiree wal fakkaataa qabanii qabeenyi isaanii eegamuu isaanis kunuunfamuu bahanii galurratti birmannaan akka irra jiraanne gaaffiin keenya isaanii fi akka balaa hin qabne hubachiisuu qabna. Kan ammoo gochaa turre qeerroon keenya isa kanarratti hin hamatamu. Dadhabinni keenyi waan itti dhiigaa jirru hankeenya guduunfachuu dadhabne malee sabaaf sablammootaa qabeenya isaanii lubbuu isaanii tiksuu irratti qorii hin qabnu waan ta'eef ammas akkasumatti itti fufuu qaba. Qeerroon keenya kanuma gochuu qaba. Kan kanarra darbee garuu osoo obsinuu osoo gara bal'annee jirru kanarra darbee nutti roorrisu taanu ajjeesu
isa kana ofirraa qolachuu qeerroon keenya. Kanarratti sodaan tokko illee jiru jechuu kanumaan dabarfachuu barbaada. Tarii yeroo adda addaa dhaamsi kun hin daddarbaa garuu dur diinatu Oromootti dhukaasee ajjeese jedhamaa himamaa ture. Har'a ammoo iddoo garii gariitti ilmaan Oromoo humna tikaa mootummaa keessa hojjetan poolisii haa ta'u waraana haa ta'u humna tikaa adda addaa haa ta'anii ilmaan Oromoo daa'imman Oromootti dhukaasanii ajjeesaa jiru. Kanaaf jarreen kanaaf akka Oromootti dhaamsi dhaamtu jira. Dhumarratti wanni jechuu barbaadu ijaarsa amma jiru kana keessatti ilmaan Oromoo waraanaa poolisii tikaa kora bittinneessaa mootummaa keessa jiranii mee dhaabbatanii of haa ilaalanii gartuun biraa wanta gochaa jiru haa hubatanii yeroo hundumaa biyyattii Itoophiyaa kanaaf lafee dugdaa taanee garuu ofii keenyaaf immoo waa ta'uu dadhabnee gootummaa qabaannee qabeenya qabaannee beekumsa qabaannee waa hundaan biyyattii kana utumneesoo jirru ofii du'aa jirra waan ta'eef ilmaan Oromoo yeroo hundumaa makaan duwwaan ta'in waan inni itti guute qofaan hin bobba'in dhaabbatanii madaalii irra kaa'anii ilaalanii waan isaan baasan irratti murtii haa fudhatanii. Ammasi ilmaan Oromootti akkuma kaleessaa dhukaasuun dhagahamu jira waan ta'eef kun qaanii guddaa salphinallee kana keessaa bahuu qabna. Warri siyaasaa gola keessa ta'anii ajaja qalloo tokko isaan dabarsanii dhiiga dhangalaasuun qabu qawwee harkaa qabaddiduu danda'uu qaba waan ta'eef kanarratti ilmaan Oromoo waraana poolisii tika keessa jiran mee dhaabbadhaa of ilaalaa dhaaba jedhus isaaniif dabarfachuu nan barbaada. Fayyaa ta'e. Hedduu fayyaa ta'e ulfaadhu milkaa egaa haaluma akkasiin walitti deebinaa baay'ee si galateeffadha. Baay'ee galatoomuu fayyaa ta'e. Siyaare yaa Oromiyaa. Siyaare yaa biyya tiyaa. Oromiyaa biyya jaalala. Oromiyaa biyya tokkummaa. Oromiyaa biyya gootota. Oromiyaa biyya Oromoota. Oromiyaa biyya hayyoota. Oromiyaa biyya beektota. Siyaare yaa Oromiyaa. Siyaare yaa biyya tiyaa. Sinawaya biyya too sinawaya. Sinawaya raya koo sinawaya. Sinawaya tabbisee sinawaya. Sinawaya wallaggaa sinawaya. Sinawaya jimmaa koo sinawaya. Sinawaya karrayyuu sinawaya. Sinawaya baalee koo sinawaya. Sinawaya booranaa sinawaya. Sinawaya arsii koo sinawaya. Sinawaya harargee sinawaya. Sinawaya gujii koo sinawaya. Sinawaya shawaa koo sinawaya. Sinawaya finfinnee sinawaya. Sinawaya bullalee sinawaya. Sinawaya boolee koo sinawaya. Sinawaya agamsaa sinawaya. Sinawaya sokorruu sinawaya. Sinawaya awaaroo sinawaya. Sinawaya daalatti sinawaya. Sinawaya dibimtuu sinawaya. Ahaa ye sinawaya. Ahaa ye sinawaya. Biyya eebo kan abbishee biyya waabo kan warqisu biyya jaarraa kan Mustafa biyya Asee kan Saaddasa biyya Baaruu kan Baqqalaa. Ahaa ye sinawaya. Ahaa ye sinawaya.
Kuma, 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 yes, kuma,